warahmatullahi wabarakatuh. Warroota banti biraatiif ashamaa harka fuunee jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya rabbii sinfaanaa jiraatu annagaa kooti galata rabbii bakka jiraattanii akkasumas warroonni laayikii gochaa jirtanii sabiskaabii gochaa jirtanii koomentii illee barreessaa jirtanii hedduu tokko galatoomaa galanii keessan bilisummaa ta'u baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabaja bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'a waayee addanii fi waan karoorfattanii hunda isaa rabbii siniif haa guutu suniin jechuun barbaadan nagaan biyya keessanii baatanii nagaan immoo nama milkaa'ee hojjetatee fayyaa guutuudhaan biyya keessanitti galu rabbiin isin haa taasisu siniin jechuun barbaada. Hunduma keessan anaaf illee du'aa inaa godha siniin jechuun barbaada. Takka du'aa inaa godhanii beektan dhugamaan du'aa inaa godha. Rabbiin ilma kee biraa nagaan si baase, jaarsa kee biraa nagaan si baase, haadha kee biraa nagaan si baase, abbaa kee biraa nagaan si baase, firoottan kee biraa nagaan si baase. Rabbiin nagaan deebisee si agalchuu jedhaati na eebbisaan allee akkuma isin eebbisu na eebbisa dhugaa garaarraa isin eebbisa ani yeroo hundumaa kanumaan du'aa godhachaa deema yaa rabbi kiyya nagaan na baastee nagaan deebisi nagashii maatii nagaa biyya nagaa qe'ee nagaa hidheetan du'aa godhadha rabbiin kadhachaa deema isiniif illee akkasuma isiniin jechuun barbaada kanaafuu jenna nagaan ilma keetti si agashuu jedhaati ilma kiyyaas immoo shamara wayinaa barbaada ga'ee bar amma ga'ee jira waan ta'eef fuudha ga'ee jira isumaan fuusisa jedheen iyyuu walii gallaffaa waan ta'eef ilma kiyyallee akka inni fuudhu naa godhaa hin jedha du'aa naa godha akka inni fuudha naa ga'u dafa ani kaa dulloome kaa harrii baasee amma dulloome harrii baasee dulloomne iteenyee eebbisuudha ilmaan keenya baachuudha malee dulloomne kaajoo biyyu malaa kanatti dulloomne waan ta'eef rabbiin nagaan nu agashuu hunduma keenya iyyuu siniin jechuun barbaada. Sanatti aansuudhaani hawwaani ijoo nanni kun mul'ataa ibade hawwaani akkuma beekamu Saayidoo guyyaa har'a waamtee turte manatti Saayidoo manatti waamteetu maalifitu salaamii doorsifte maaliif poolisii qabsiiste kaniiti na bira dhufteefoo ilaaf ilaameedhaan walii galleetu gaafiin gaafadha jette maaliif ergiinsi biraa deemee kaameeraa dudduubatti anaannaa ariitee kaniiti salaamii poolisii qabsiiste boochiste sababii kootiin Sumayyaan illee maallaan jette situ qabsiise situ itti geesse situ waame hiriyaa kiyyaa akkana godhee na duraa salphise jettee na loltee jetteetu kaameeraa ishee dhoffattee jechuudha Saayidoon keenyaan beeku duddaan galee ciisa Saayidoon jechuudha kan beeku akka waraabamaa utuu waraabamaa raatee qaxxalee ta'a jechuudha duddaan galee ciisee tanii booda viidiyoo irraa waraabbattee jechuudha maaliif kara kootii waamte sijjammariyyuu immoo atummaan iyyuu maal gochiitu salaamii miimoorii isaa ji'a torba dura darbee waa'ee miimoorii maaliif kaaftee maaliif waa'ee miimoorii dubbatte ati kan dhufteef mucaa marammaramuudha miti mucaa waliijin marammartanii galuudha miti salaamiin maal si goote salaamiin ikkoo si dudduubatti Saayidoo fi Sumayyaan akka walitti deebi'an jettee haasofti isheen illee barbaaddi Sumayyaatu dide malee sitti deebi'u salaamiin akkasitti deebistu hin barbaaddi jennaan Saayidooni lakki salaamiin akkanatti deebistu hin barbaaddu salaamiin ofiifiyyuu rakkoo qabdi ofiifiseetiifiyyuu iccitii guddaan irraa qabdee iccitichi immoo maanni isiniif galee jira isini iccitiin ishee wannoodha kaa jaalala fiqir yaxayyaqee na lazzaan akko isii atiin beektu rakkoon irraa qabdi salaamiin jedhee bakka kanuma kaa rakkoon ishee maana jaallachuu didee maana didee shariyaanoo afura jecha maana fuuchuu didee kanadha kan isheen barbaadde ammatuu Saayidoon waddi shaallaa fiqiraallee odee Sumayyaatti deebisti maaliif jaartii arfaffaallee sadaffaallee ta'uu barbaaddu waan ta'eef kanaafi dabbar kan isheen sharraxattee deemtu fooxaan uffattee deemti akkuma isin beektanii isheen kiristaanadha malee musliimaa miti garuu sababii Saayidoo jaallattuuf fooxaa uffattee deemti jechuudha dingatuma garaa laafee yoo jette na fuudhu laata jetteeti kanaafuu maa isheen guddoodha ree Saayidoon fuuchuuf hin taatu wal jala darbanoo yoo qabeenya masheerraa nyaachuudhaaf amma si'ana dhiirri amma barii si'ana haadha qabeenyaatti gaggalaa jiraadhanii nama qabeenya qabu nama makiinaa qabu nama mana qabu fooqii kana qabu jedhanii Finfinnee keessa dhiira ijoollee shifii ijoollee waggaa 18-19 kanatu dhaqee dubartiitti galadhan dubartii gurguddoodhaan warra mucaa qabu warra abbaan manarraa du'e yookaan abbaa manarraa badeedhanii kanaafuu kun abbaa manaan qabdu natti fakkaata sooromtuudhas immoo natti fakkaata makiinaa manaa qabdi ishee yoo nama qabeenya baay'ee qabdi jedhe kaadhiyoo kana makiinaa manaa kaafatte gaafa miimoorii sana fuutee deemte jechuudha makiinaa manaa kaafatte fiiddee sokkitee amma kaawoo Saayidoo waa'umarraa nyaachuuf jedhe malee kana wajjin jiraachuun isin ta'u isheenoo hiriyaa keenya taati
isheenoo maamaadha. Maali maamaan hin taatu qabu warra nyaachuuftee malee hawwaadhaan dhiisii citii isheen yaanarraa rakkoo qabdi. Anaaf Sumayyaa walitti deebisuun barbaaddu rakkoo qabdi. Rakkoon kanuma ka maa ilma isheetiin Sayidoon ilma ta'aaf malee gara janajjanuutti geessitee joo. Waa malee addaan hin baafneef dhugaa waa malee dhimmitee wajjin nanni maaliifi amma durgoon walitti deebi'an jetti iddoo isaa himti. Amma innillee iddoo isheen jirtu natti miidheen hawwaadhaan iddoo isheen jirtu bakka isheen jirtu fooqii lakkoofsa meeqarra akka isheen galtu naannoo kam akka isheen galtu Finfinnee keessa natti miidhaan himuu diddi hawwaan illee beektanii mitire jarri gaa waliif dhorsiti baratu akka Oromoo keenyaa miti akka keenyaa miti isaan baddu yoo isaan badii balleessan iyyuu jechuudha amma jarri warri soddaan kuni isaan yooti badii balleessanii waliif dhorsu waliif illee harka dhabu kan keenya nama saaxilu nama salphisu beektu miti kan keenya akkasii malee seenuun atummaan iyyuu anaan na salphisuu fi anaaf Sumayyaa wal lolchiisuu fi anaaf Sumayyaa walitti naquu fi anaaf Salaamin amma wal lollee gidduudha maal argattaree iseen Sumayyaa ji walitti araarsuun malee Sumayyaa ji adda si baasuun miti kan itti poolisii qabsiiftee fi maaliif jettee itti fokkortee bara itti fokkortee jechuudha manatti kaameeraa dhuffattee jechuudha Sayidoon miskiinaa hin sodaanne iyyuu dhugaa mana ishee keessa hin jira hin sodaanne iyyuu gittim jedheetu qoomna garumaan seera qabeessaan itti taasise malee jechuudha jarri Sayidoo qabatanii jiru rabbiin isaa baasu inni Sumayyaan silmoon argisiiftu ijoollee silmoo maaliif jennaani akka inni dhaquun barbaanne Sumayyaan akka inni rifeensa kan maramuun beektu miti kan amma anillee beeku diraamaa irraan arge amma diraamaa wanni nagarre diraamaa eenyudha isaanii Ifraataa fa diraamaa Ifraataa fa namni daawwatan inni ibdan ijoollee Oromoo keenya waliin dhossinaa achuma oolla iccitii baasaan diraamaa Ifraataa fa beektu miti achi oolla lama biinii fa kanaa jiraamtire maqaan na ukaa hundan beektu achuma oolla edhaa wal beenna isaan amma rifeensa fuute amma Ifraataanii rifeensa gurbaa fuute kan isa sanaa fuute kan isa kanaa fuute amma hospitaala geeshitee jirti marammarsiisuuf dhiigin fuudhamu rifeensatti ilaalaman natti fakkaata akka diraamicharraa argetti Sumayyaan isin wallaaltu kanaaf akka inni achi dhaquun barbaanne turte Sumayyaan akka inni Yamanii dhaquun barbaanne turte akka inni dhiigallee ergee waa hundumaayyuu ergee marammaramee dooftoriin gad ergu barbaaddee turte jechuudha. Malee intaloonni hawwaan egaa akkasittiin Sayidoo haasofsiisaa oolte argitaniitu biti viidiyoo ishee argitaniitu ta'anatti fakkaata viidiyoo ishee malee baay'ee tokko Sayidoo doorsisuu barbaadde bakka itti bookkisuu barbaadde hawwa maanni jaalattee atilleen ta'a kabbaad atu jaalachuun oolle rabbi dubaasi atu jaalachuun oolle intalaku waa malee miti nan shakki waa malee anaatiin rambaane waa malee mataa rambaane dhuga mataa rabaate